سنتيات وان سان كيسان دبنا ديس بدا دفات اي وان كان ديس كامي دي ارن نغافتيني مي والله نامي تيسي وما ونج ابسون نيسو مجان أنا قرانا جبسة ويا هذا نجاب سامي تدي إنقدر نجاب سيدي كير وزن Mucaan إسنا mucaan تمتي jedhin adaba godha. أنا متى إسا جاب سوف الأبر أنا متى إسا كتي جاب سنبر بعد أما كتي إسا بوجيان يوم Abbaa جبس bajet رجال ميدين سوت مسوت ابسي مالي جاب ساسا نيمتي بنا جتشون إنجرام تيلال يو جتشو تا أكما كميتين هاسا أكما كميتين أنين إساني ديقنتي اما دار سودسي راي غلا اسا اسني هايب سنين نسان بودان دفنا no haati suddee siidhaa ani qabsoo baay'ee keessa taree bosona asii arsii irraa kaasee haga wallaggaatti wallagga irraa kaasee asiin karaa shawaa kana naannahee achiin ol deebi'ee qabsoo hedduu keessa taree kophaa kiyyatti cabsee isaan ammoo gara nama lama ta'anii cabsanii jette isaan gaafadhu. Ani ammoo yeroo sanii بقى كما اسين يتسن ani yeroo sanii onnee duwwaa seene isaan ammoo onnee namni keessa jiru seena waan ta'eef onnee namni keessa jiru tan akkamitti cabsanii seenan isaan gaafadhu naan jette. سيام منو سيغرغار ولين جبسينا Laa ati karaa cabsitee bara ati karaa cabsitee keessa jirta barmaan سيغرغارو جدار okkoo gargaarsan bar an amma gorsa fedha isinirraa. كيسان سيغور فدا Muluma sin feene yuun jettu haadha maaliiti yemmal godhuu lafaan namarta garaan نجن qurxii جن qabne. جركسي ناتاتيتا Garaan qurxii hin qabne diin abbaati haadha faatee sin feenu. waan ofiinaa bilbiltee duratti ansi poosti goonaan bakka jirtu sadin na eeggadhu naan jette. Isii immoo ati mana jiimii deemaan jirtu mana jiimii maan seeniin. An duraa fixeeraami dura fixee bar. Mana jiimii deemana siin jedhe. Namni tokkichi si jala dhaabatu. San lubbuu kiyyaafuu dur seene durirraa jalqabe. Mana ispoortii mana jiimii deemi dilaal. Haxxishoo namni si jala jedhu hin jiru haxxishoo namni si jala jedhu. Waan kanaaf waan jiru hunda si ibsuu didaarti malee waan biraati miti. Akka haadha faateetitti sadaffaan bahin malee barana sadaffaa bahi bar dirree wayii irratti fiinnee sadaffaa bayan. San tokkoffaa malee hin bahu waan sanii. Sadaffaa bayan hin kasaare. Lakkisiin hangafa hin kabajitii sajjetta jettu tun tamisiin Dr. Ammar Maamman Nur. Dr. Ammar kunoo kam? Dr. Ammar hoo kam? Kamtu amma? Okay. Samas keessa jira. Okay. Maal beekan giraa naggale. Giraa naggale. Waan jaalalli longoota jette gaafatan na keessaa baane dubban. Gaas laayif goolii gatuttuqaati. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جمتوا تفجعلة تمتوا ودرتوا تزينوا توب. بلي هنتي كالي سبسكرايب قد لايك يسون كوني برانترين سنين جدا حركات قدين كني تاني لايكي قد وروني فيديو كان لالتاني اسمعني ربي هاتي فاتي وان دران جتسان وان دوغو فمت دوغو سيتنا تفكاتا هيدو توكو ajanda illee ta'ee jira. Wanni ajandaa ta'e kun immoo booda haqiiqaa ta'uun isaan oolu jechuudha. Kanaaf kunoo masaanuu dhugaa ani akka dhageeffadhetti jechuudha. Masaanuu nama lama walii galan jechuudha. Takka Dr. Suudesta jettu ta hangafaati. Takkallee Dr. Enu jettu sunillee arsiidha jarri lachuu takka mootuu jimma jechuudha. Kanaafuu takka jimma lama arsiidha. Arsiin sadii taati jechuudha. Arsiin sadii taati takka jimma taati jechuudha. Kanaafi haati faatee dhugaa rabbi bareeda addaati maashaallah tabaarakallah rabbi haa dabaluufi. Dhugaa hundaayyuu ni caalti jechuudha. Haati faatee bareedduudha dhugaa rabbi. Amala bichaan beeku waa maraa haati faatee nama amallee numa qabdi jechuudha. Amalas toluu yoo barbaadde numa tolti isiin amma nama yaada horii jechuudha. Yaada qabeettidha. Kanaafi jaartiin isaa mootu jaartiin qaallicha kana ta duraa waan amala qabdu fakkaatti jechuudha. Ta hangafaa Suudesta jettu sun jechuudha. Amala qabeettidha jabduudhaatti fakkaata.
taawwan lamaaniin immoo yoo matallee walirra buqqisan hin beeku. Yoo wal lollolan illee hin beeku. Garuu waliin lolanii wanni obboleeyyan tiyyaa wanni namni irratti wal lolu maa inni qabeen. Kamastar kenna kunoo hunduu addatti hojjechuu qabanii sadiinuu haati manaati jedhanii dubbatanii jiranii. Taarfaa paartiilee hojjettu yoo fuudhe jarri bashannanuu beete tokkokkii waraabu. Jarri bashannanuudha jechuudha. Kanaaf wanni walitti nama buusee masaanuu nama jibbisiisa qabeen. Namni gariin hoxxee takkitti keessatti niitii 2 fuudha 3 fuudha. Mana wal jalatti ijaareetiin ka qabeenya sanuu hin qabne. Halkanii guyyaa alagaa fudhattee walitti feeti beerri. Kuni qabeenyi gahaan osoo jiraate wanni jarri irratti wal lafan hin jiru isin jedha. Jarri hunduu ilmaan argattee jennaan ilmaan ofiitii wajjin biizii taati yeroo iyyuu hin qabdu. Yeroo masaanuu wal loltuu hin qabdu. Kanaaf masaanullee hin jibbina isin jechuu barbaadetti homaa jibbanillee masaanuu yoo qabeenyi jiraate hin jibbina yoo qabeenyi hin jiraatin jibba. Akkana kanaaf dhugaa rabbi haati faaxii maashaallah mabruuk jedhaanii rabbi walitti haafitu. Ani ajandaan kun waan dhugaa ta'uu natti fakkaata. Hatta musoodee sun jaartiin isaa taangafaa sun of jalatti gallakkiste jechuudha. Akka isaan wal fuudhan feeti jechuudha dhugaa rabbi. Waan isin ajaa'ibu. Talammatallee jechuudha. Arsittiin talammatallee hayyamtee jirti. Kootti jettee ni jirti rakkoo takka hin qabu wallahi. Tajjimmaa sammichaan dhageenye ishii waan hinaaftu fakkaatti. Kanaaf hin beekne jimma arsirra waan hinaaftu natti fakkaatu garuu arsitu irra hinaafaa qaba. Kanaaf isin hin hinaaftu jennee yaanna. Warri hinaaf warra arsiiti eega warri arsii hayyame jimmaan rakkoo hin qabu. Jimmitti illee rakkoo hin qabdu jenna ima hayyamti. Akkasii warri jaalattanii gammaddaniif koominti illee barreessaa illee godha. Warri immoo akka jarri wal fuudhan hin feene waan haqqaddan isintu beeka jechuudha. Namni bultii haa ijaarratu du'aa godhaaf isin jedha. Ani hedduu gammadeetu jira dhugaa rabbi. Hadiyyaa qabaa fi isiniin jedha baree jarri wal fuute. Ani hadiyyaa qabaa fi hadiyyaa ni kennaaf jechuudha inshaallah. Waan ta'e tokko yoo jarri wal fuute. Haadha faaxee lakkoofsisiin qaba waan ta'eef duraanuu hadiyyaan ergaaf jechuudha. Yookiin giiftiin ergaa fi yookaan immoo poostadhaan ergaaf jechuudha rakkoo hin qabu. Akkasitti waan akkasitti hawwii kiyya yoo jarri wal fuudhan shiggiriin takka hin jirtu. Ani hedduu tokko gammadaaf jechuudha jarri wal fuudhan jira. Haadha manaa arfaffaa taateet tokko irraa galtee haateettu haati faaxillee kalaas. Qabeenyi biizii nama godhaa isinuu dhaqqabdee tokko irra hin teettu deemtee makiinaa baratti makiinaa oofuu yoo barattee hin jette eegas immoo namoota hojjettoota gortee akka isaan fuutee fiddi jechuudha. Warra isaan jala hojjetan san makiinaadhaan gurdeemti jechuudha. Hiriyoota ofii bira dhayxee iddoo bashannan dhayxee ilmaa yoo argatte ilmaan ofii bashannansiifti. Abbaa manaa ofii wajjin isaan shanan bashannananii deemanii yeroo hin qabu jechuudha. Namni yeroo dhabiinsatu yeroo dhabiinsatu biizii nama godha jechuudha. Amma haati faaxee yeroo tokko irraa haasoftuu hin qabdi. Dalagaa biraan qabdu dalagaa tokko malee kanaaf fataa warraa itti asirratti. Garuu immoo yoo heerumte biizii taati jechuudha. Qabeenya namni qabu keessattuu biizii akka malee biizii taati. Aduun haga itti dhiitee bariiteen argu jechuudha. Osoo inni bakka yaade san hin dhaqin aduun dhiitee bariiti. Isinii galee. Kanaaf namni qabeenya qabu hin biizii tayaa. Kanaafuu akkasitti
du'aa godhaa fi ardolitti haa qabuuf inshaallah du'aa goona fi isin jedha. Jajjabeessuu qabna uummata kana. Dhugaa rabbii akka isaan wal fuudhan jajjabeessuu qabnaayyuu. Kaayiroo irraa duuba hin dhaquu dandeetti natti fakkaata. Inshaallah dhaquu dandeetti seehaa. Waa hundaafuu ima dandeetti dhaquu inshaallah. Inni abbaa qabeenyaa waan ta'eef mallaqa gadi naqee fidata waan ta'eef waan mallaquma warra gubboo nyaatan nyaachisaniitu waan nama gallakkisanii mallaquma barbaadan waan ta'eef mallaqa guddaa namatti qabatan waan ta'eef kalaas mallaqa guddaa san baasee haadha faatee fide waaw ajiib ajibaatee haadha manaa rafafaa taatee zanaafataa jettee jiraachuudha kalaas. Waan akkasiitii laayik godhaa, sabiskiraayib godhaa, yaada keessan barreessaa. Assalaamu alaikum.